qaba hidha beektoota dhaamsa koo gahee Oromoota mara. Akkuma beekamu waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Galamsoo waggoota lamaan darbees yeroo adda addaatti hawaasa keessaa dargaggoota fi humna caasaa nageenyaa filachuudhaan leenjii gaggabaabaa kennuudhaan gara caasaa nageenyaatti dabalaa turee jira. Akkaatuma kanaan bara kanas dargaggoota 300 ol ta'u leenjii yoo xiqqaate guyyaa aga 15 ol leenjisaa turuun keenya ni beekama jechuudha. Kunis dargaggoota kana leenjii community policing leenjii tooftaa eegumsaa fi leenjii waraanaa leenjisuudhaan guyyaa har'aa kana eebbaaf geechisnee jirra. Dargaggoonni kun caasaa nageenyaa jechuudha guyyaa har'aa kaasanii. Kanaaf caasaa nageenyaa milishaa community waliin ta'uudhaan nageenya araddaa keessanii akka eegdaniif guyyaa har'aa kana imaanaa guddaan isinitti kennamee jira jechuudha. Akkuma beekamu tajaajilli poolisii hawaasaa araddaa arfan irraa qabnu dargaggoota keenya of jala hiriirsuudhaan milishaa of jala hiriirsuudhaan gaachana sirnaa of jala hiriirsuudhaan hojii bal'aa hojjechaa akka jiru ni beekama jechuudha. Hojii eegumsaa, hojii sakattiinsaa, odeeffannoo kennuu, opereeshinii gaggeessuu keessatti gaheen milishaa, gaheen paatroolii daawwii fi gaheen gaachana sirnaa olaanaa waan ta'eef guyyaa har'aa kana humni dabalataa nutti dabalame kun ergamni keessan inni guddaan nageenya magaalaa Galamsoo mirkaneessuu, hawaasa keessan nagaadhaan bahee akka galu nageenya isaanii eeguu ta'uu beektanii warra kanaan dura akkuma keessan kana leenjii eebbifametti dabalamuudhaan koominiitiidhaan qindeeffamuudhaan nageenya magaalaa keessanii eeguun iddoo isin jirtan iddoo nageenya jiru iddoo isin jirtan iddoo da'oon nageenya jiru ta'uu hawaasa keessaniif ragaa ba'uu danda'u qabu. Akka waliigalatti kaayyoon guyyaa har'aan tana paatrooliin daawwii magaalaa keenyaa guyyaa 15 leenjiirra turan bakka keessummoonni godinaa jiranitti sagantaa eebbatii fi akkasumas sagantaa wal harkaa fuudhinsa hirmaannaa ummataatiin motora sadarkaa magaalaa Galamsootti bitame jechuudha. Hirmaannaa abbootiin qabeenyaa, dargaggeessi, warreen baajaa joofan kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuudhaan waajjirri poolisii magaalaa keenyaa qaamni biraa osoo quban qabaatiin nuti koreen qindeessaa magaalaadhaa hojii kana hojjechuu isaanii dhaga'u malee deeggarsa keenyaan alatti if danda'anii iccitiidhaan hojjetanii waan kana milkeessaniif akka itti aanaa kantiibaa magaalaa Galamsootti irra deebi'aatii naa galateeffadha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf aarsaa barbaachisu kafalniiti. Motora lama bituun mallaqaan ni beekta motorri qaala'ee jira. Inni kun immoo nageenya magaalaa keenyaa eegsisuudhaaf geejjibni ni barbaachisa waan ta'eef qindeessummaa itti gaafatamaa poolisiitiin hojiin kun milkaa'ee jira. Hojiin kun kan keessaniiti. Guyyaa har'aan tana ifii bitatanii asitti dhiisuu osoo hin taane koominiitiidhaaf kan ta'u. Erga dabre booda immoo ergamni isaa nageenya magaalaa keenyaa eeguu fi kan biraan ergaan dhumarratti isiniidhaan akkuma itti ajajaan poolisii isiniin jee warreen har'aan tana eebbifamtanii fi as keessa jirtanis kan hin dhufinis lakkoofsi isaanii baay'eedha. Gabaasan qabuun waan hin argaminiif gaafa asii baanu nageenyi kan hunda keenyaati jechuudha. Nageenya kan poolisii qofaa miti, kan koree qindeessaa magaalaa qofaa miti, kan manguddoo qofaa miti, nageenyi kan hunda keenyaati jechuudha. Nageenyi manarraa jalqaba waan ta'eef dhugaa dubbachuuf dargaggeessi magaalaa Galamsoo konkolaachistoonni baajaaj hangam takka akka qaama nageenyaa cinaa dhaabbatan
lammiin hawaasni magaalaa teenya keessa jiraatan hundinuu karaa misoomaa akka deebi'an. Isinis immoo hojii nageenyaa cinaatti hojii misoomaa, hojii tola ooltummaa garaagaraa, mana harka qalleeyyii ijaaruu, magaalaa qulqulleessuu, ergama dabilii kana fudhattanii magaalaa teenya magaalaa misoomaan nageenyaan waa hundaan if dandeessee deemtu akka taatu akka gootaniif isinitti dhaamaa baga geessanii waan hafee hojii keessatti wal argaa deemna waan ta'eef jecha ulfaadhaa galatoomaa jecha. Keessattuu dhimmi nageenyaa dhimma haasawamee hin dhumne. Sababni isaa nageenyi bu'uura jiruuf jireenya ilma namaati jechuudha. Kanaaf nageenyi yoo hin jiraanne guddinni, misoomni, badhaadhummaan biyya tokkoo hin jiru jechuudha. Kanaaf biyyoonni gurguddatan yoo fudhanne tokkoffaa karaa diinagdeetiin, karaa teekinooloojiitiin biyyoonni har'a gurguddatan iccitii biraan qaban. Tokkoffaa sammuu namaa irratti hojjetan jechuudha. Lammaffaa ilaalcha irratti hojjetan. Ilaalcha biyyummaa, jaalala biyyummaa. Sadaffaa nageenya biyyummaa irratti hojjetaniiti jechuudha. Kanaaf abjuu fi hawwiin biyya keenyattis kanuma jechuudha. Kana dhugoomsuudhaaf immoo nageenyi kan qaama muraasaa tokko kan nama dhuunfaa miti jechuudha. Nageenyi kan waliinii waan taaneef ilaalcha waliiniitiin nageenya eeguun barbaachisummaa qaba. Kanaaf Poolisiin sadarkaa maatiitti ijaaraa jira hawaasa keenya. Ijaarsi maatii poolisii hawaasaa mata matatti mana manatti abbaan maatii tokko keessatti abbaan manaa walitti qaba. Dursa nageenyi kan jalqabu eessarraa manarra keessaa eegala. Miti eessarraa eegala. Yoo mana keessatti nageenyi jiraanne gabbu'ee nageenya buusuu danda'a. Kanaaf dursa mana keessatti nageenya hojjetamuu irra jiraata. Qaamonni as jiru kun, dargaggoonni as jiru kun dhimma kana abbummaan qabatanii tokkoffaa maatii keessatti maatiin nageenya buusuu danda'u qaba. Abbaan
maatii kee bittinneessini. Kanaafuu duuti nurraa yaafuu kanaafuu duuti nurraa yaafuu kanaafuu ati yaalamii koo seera tiraafikaa sirriin akka baay'inu lubbuun balaan baatu qaama tasa irraatu ofii qofaa eegnu. Humna ol yaafeetee qabeenyas ni miidha tasa darbuu baastee lama dhabduu taata. Kanaafuu karaa gubbaa yoo deemnu kanaafuu kallattii bitaa qabanne kanaafuu bitaa fi mirga laallanne kanaafuu zeebraa irraan qaxxaamurre kanaafuu lubbuu balaa konkolaataan kanaafuu tasaas akka baatu barree kanaafuu Tanapa biyyummaa gadaala kawaate dhuftee wareegama ifoo dandeebiitu yeroo ishee amma beeka hamma keessoo galma. Gaafiin Oromoodha tanapa biyyummaa gadaala